Jaalalli akkamii akka si qabdu hin beektu gaafa si qabdu immoo karaa garaagaraatiin gaafattaa keessaa naa ta'uu namaa naa ta'uu maali naa ta'uu haala jireenyaatii fi iddoo jirurraa ka'ee qaamaan gaafachuuf qaamaan waliin dubbachuu hin dandeenye karaa sooshaal miidiyaatiin karaalee garaagaraatiin yaada ibsaa fi ture wal qunnamuu hin dandeenye dubbiin gaafa ol baatee miidiyaa irratti argamtu argamteerti. Deebiin isiin deebifte akka intala durbaa akka intala kabajaa qabdu takkatti deebiin isiin deebifte sirriidha. Abbaa manaa qabaa ture addaan baanee jirraa ilmaan walirraa qabnaa in jaaladhaa isa eegaadha. Akkami eegaa akka Yesuus Kiristoos akka warri kiristaanaa dhufaatii Yesuus Kiristoos eegu sanitti eegaadha. Dhufaatiin Yesuus Kiristoos zamanul aakiri dhuma aakiraa irratti. So san jechuun faayidaa takka illee hin qabu. Jaarsi isiillee dhuma aakiraa irratti yoo dhufe isiillee hin fayyadu. Ilmaan isiillee hin fayyadu. Anammoo ka jechaanii jiru anatu amma si jaalata amma siifillee ilmaan keetiifillee jiruu kanaafillee ana si fayyada. Isaa duraan si dhiisee deeme dhiisi ana waliin jiraadhuudha kun gaafii kiyya isiin mirga isiiti toleechuu fi didachuun. Anammoo walumaa galatti isinirraa himi ka haasayaa jiru. Ani ka komadhe ilmaan sikkoo fi mandooti. Arsii gamaa gamanattuu ilmaan arsee ka komadhe dubbiin kun almost torbaan lama ga'ee jira waa hedduu waliin dubbataa irraa isiin ammoo osoo jilbiiffattee illee na kadhattee isin fedhu naan jetteerti akkamitti shamarri sikkoo fi mandoo keessaa tabakke isiin buutu dhabamteedha isin jirtanii lubbuun gaafiin kiyya kana warri dhiiraa ammoo jaalattus jibbitus karaa nagaatiin nutu si fuudha yoo didde ammoo muka itti cabsineeti caccabsinee si jala jiraachifnaa akkamiin naa dhabdanii akkamiin dayyuusa taataniidha gaafiin kiyya malee mucattiin mirgasiiti dirqama na jaaladhu jechaa hin jiru tanuma. Mubarak leencakiya ati miira jaalalaa keessa jirtaa nulle soddaawwan akkuma kiyya jechuu nama anamma akka dubartii tokkaatti anillee nama naa olii jaaladha jettanii nama naa olii jechuu namni an dinqisiifadhu nama naa oli sadarkaa isaa naa ol beekumsi isaa naa ol nama seenaa hojjete jaaladhan dhugaa rabbi nama oromoof seenaa hojjete nama seenaa kana hojjete jedhanii nama oduu lubbuun jiru nama faarfamu nama akkasii dinqisiifadhas jammaran dhageettanii ifaa jechi kiyyashi akkasii amma baay'ee jechuu an deemaa jira laayivii kanarra maaliif hin jettanii an laayivii kanarra turuu hin jaaladhu qofaasan akka dubartii tokkaatti anillee nama naa olii jaaladha jettanii nama naa olii jechuu namni an dinqisiifadhu nama naa oli sadarkaa isaa naa ol beekumsi isaa naa ol nama seenaa hojjete jaaladhan dhugaa rabbi nama oromoof seenaa hojjete nama seenaa kana hojjete jedhanii nama oduu lubbuun jiru nama faarfamu nama akkasii dinqisiifadhas jammaran dhageettanii ifaa jechi kiyyashi akkasii amma baay'ee jechuu an deemaa jira laayivii kanarra maaliif hin jettanii an laayivii kanarra turuu hin jaaladhu qofaasan. Waa sadi isiniin jedha keessattuu ijoolleen teenya ijoolleen sikkoo fi mandoo gamaa gamanattuu waan ajaa'ibaa isiniin jedha shamarrillee dhiirrillee sirriin dhageeffadhaa dursa ijoolleen teenya ijoolleen harargee warri baha biiftuu hedduu galatooma dhugamatti isin nama jaalalaati dhugamatti isin jaalatamtoota kabajamtoota ummataati ummata jaalala malee jibba hin beene galatooma warri shamarraallee warri dhiiraallee warri keessaan dhuftanii mubee kenna jaalatamaa nama dhugaa malee somni afaan isaati hin baane nama dubbii xiinxallee waa jedhu malee nama akkanumaan ka'ee namarratti nu taalle maal siitaan akkam siitaana maal si gargaara warroonni naan jettan onneetii ara jirtan hedduu galatooma jaalala guddaa hagana hin jedhamne isinii qaba ijoolleen teenya ijoolleen sikkoo mandoo ijoolleen arsii gamaa ijoolleen arsii warri waabee gamaa isin dhugamatti zaranyoota ta'uu keessan isin dhugamatti nama uf jaalata ta'uu keessan isin dhugamatti nama keessattuu nama waabee gamanaa nama baale akka hin jaalanne ragaa naa baatan maaliif hin jettanii namni tokko isin keessa an intala teessan jaaladhe intala sikkoo mandooti nuti foon tokko gosa takka dhiiga takka lafee takka dhe intala teessan jaaladhe asirraa booya namnummaan tokkochi suuraa isii babbareedaa viidiyoo isii babbareedaa keessaan natti ergitanii akkan maraadhu na godhuu malee hin bareeddi intalli maashaallah rabbi waliif isin haa qoodu jechuu malee intala takkatti gadi baate intala arsii keessa babbareeda lafa dachii guutuu yaatu keessa babbareeda yoo isin asii yaatan ijji isin jala bootu dhiini isin jala jigu keessa nama takkocha
shamara takkatti gadi ba'e mubee anatu sii jira abshir hiyyaaddeeni yoo isin sididde itti duukan cinqamini namni naan jedhu tokko dhabe maaliif beetani zaranyaa waan taataniif waan isin intala teessan taateef nu amma isirratti hin deemnu waan intalli teenna jibbite nullee hin jibbina jettaniiti waliin na jibbitan galatooma zaranyaa ta'uu keessan akka isin ummata gosaa taatan ani wayta kutaan kudhanii kuwwan isinitti iyyu akkamitti ummanni nu iyya jedheeti aaraa ture garuu ragaa ofitti baatan ijoolleen teenna ijoolleen baale ammoo warri gamana isin dhugamatti ummata dayyuusa ta'uu keessan isin dhugamatti ummata yartuu ta'uu keessan shamarran yartuu ta'uu keessan ka baangaalii fi masriinuu isin fuudhu ka ammootuyyuu Pakistaanii fi Suudaanittuu heerumtan ana ilma keessan ilma baale jaaladhee intala arsii intala waabee gamaa jaaladhee gadi baatee jilbiifattee illee na kadhattu tole siin hin jedhu akka Yesuusitti jaarsa kiyya eeggadhattee miidiyaa kanarratti narratti caffarte gadi baatanii mubee kenna ilma biyyaa ilma sikkoo fi mandoo intala sikkoo fi mandoo keessaa jaalattee isiin si didde nutu sii jira anatuma soo si baasa nutu bakkaan sii gaa jettanii namni tokko shamarri tokkochi keessaan dhuftanii namni na jajjabeessitan hin jirtu namni tokkochi shamara baalee babbareedduu miidhayduu san hunda keessa shamara takkatti tannaa gadi baatee anas sii jira abshir naan jettu dhabeechaan dayyuusa ta'uu keessan yartuu ta'uu keessan akka isin nama keessaniif hin dhaabanne akka isin nama keessaniif hin jiraanne asirratti isin argeechaadha ijoolleen teenna ijoolleen sikkoo fi mandoo waabee gamattuu warri dhiiraa mubee kiyya jaalachuun waan jiru dhabuunis waan jira nu jalaa hin yaaddayin hin cinqamin karaa seeraatiin karaa nagayaatiin deemne sii kadhanne yoo didame immoo idaa galee baaleetu fala idaa galee arsiitu fala nutu sii jira sii bunna caccabsinee fuunee mana sii galchina si wajjin akka taatellee taatuun jiraatti nama naan jedhu dhabeechaadha walumaa galatti isin ijoolleen sikkoo fi mandoo gamaa gamanatu dayyuusa ta'uu keessan nama komantiif immoojii namarra ergee nama boochisee nama boo'ee nama boochisu malee nama jajjabeessu nama anas sii jira namaan jedhu jegna akka duraanii tokko isin keessan jiru jechuudha sareedhan yartuudhan dayyuusota nama jaalatee nama boo'u nama jala deemtanii maalii taateen boottaa dhaltuuf boottaa dhaltuu jaartii ilmoo 3-4 qabu ilmoo 2-3 qabaachuun nama jaalala nama dhoorgaa dayyuusonni isini gadi baatanii nama tokkoon anas sii jira obshir jettanii onnee dhaattanii qoma dhaattanii namaaf onnan jenne dayyuusota yartuudhan tu jaalalli akkamii akka si qabdu hin beektu gaafa si qabdu demoo karaa garagaraatiin gaafattaa keessaan haa ta'uu namaan haa ta'uu maaliin haa ta'uu haala jireenyaatii fi iddoo jirurraa ka'ee qaamaan gaafachuuf qaamaan waliin dubbachuu hin dandeenye karaa sooshaal miidiyaatiin karaalee garagaraatiin yaada ibsaa fi ture wal qunnamuu hin dandeenye dubbiin gaafa ol baatee miidiyaa irratti argamtu argamteerti. Deebii isiin deebifteef deebiin isiin deebifte akka intala durbaa akka intala kabajaa qabdu takkatti deebiin isiin deebifte sirriidha. Abbaa manaa qabaa ture addaan baanee jirraa ilmaan walirraa qabnaa in jaaladhaa isa eegaadha. Akkami eegaa akka Yesuus Kiristoos akka warri kiristaanaa dhufaatii Yesuus Kiristoos eegusanitti eegaadha. Dhufaatiin Yesuus Kiristoos zamanul aakiri dhuma aakiraa irratti. San jechuun faayidaa takka illee hin qabu. Jaarsi isiillee dhuma aakiraa irratti yoo dhufe isiillee hin fayyadu. Ilmaan isiillee hin fayyadu. Anammoo ka jechaanii jiru anatu amma si jaalata amma siifillee ilmaan keetiifillee jiruu kanaafillee anas si fayyada. Isaa duraan si dhiisee deeme dhiisi ana waliin jiraadhuudha kun gaafii kiyya isiin mirga isiiti toleechuu fi didachuun. Anammoo walumaa galatti isirraa himi ka haasayaa jiru. Ani ka komadhe ilmaan sikkoo fi mandooti. Arsii gamaa gamanattuu ilmaan arsee ka komadhe dubbiin kun almost 7 ga'ee jira waa hedduu waliin dubbataa irraa isiin ammoo osoo jilbiiffattee illee na kadhattee isin fedhu naan jetteerti akkamitti shamarri sikkoo fi mandoo keessaa tabakke isiin buutu dhabamteedha isin jirtanii lubbuun gaafiin kiyya kana warri dhiiraa ammoo jaalattus jibbitus karaa nagayaatiin nutu si fuudha yoo didde ammoo muka itti cabsineeti caccabsinee si jala jiraachifnaa akkamiin naa dhabdanii akkamiin dayyuusa taataniidha gaafiin kiyya malee mucattiin mirga isiiti dirqama na jaaladhu jechaa hin jiru tanuma. Mubaarak leencakiya ati miira jaalalaa keessa jirtaa nulle soddaawwan illee as keessa jirra xiqqasho qubanu qabaata soddaawwan hin jirra. Anyway. Duree walaloo kos hijaaba jedha. Waa'ee hijaabaa haasofnaa haqa dagatame isa maal jedhuudhaaf himuun lagatame isa hunduu callisu qullaa namaa laalaa biratti ittiin himu dugduuban moonfaalaa ansumattan hima duuba keessiin faalu
dubbii kana yooni ija kamiin laalu elaa hijaabni akkasi akka armaan gadii shartii hedduu qaba ijoon keessaa sadii dheeraa ta'uu qaba gabaabaan ta'u yabbuus ta'uu qaba kan qaama wal ga'u yabbuus ta'uu qaba kan qaama wal ga'u mu'minaaf kaafiratitti madda baha alaabaa ibsituu daragaadhaaf hungaha hijaabni ulfina kabaja dubartii ajaja qur'aanaati haa barru numartii suuraa ahzaab laali jecha rabbii guddaa isa seera kaa'e mu'mintittii hunda uffadhu jedheeni uffata kabajaa isa qaamaaf qalbii kee irraa tissu ajaa akka qolli muuzii nagaa muuzii eegu si hijaaba qabu duriyyeen sin jeequ haayisiisu jedhee haqarraa sin dabsu kabaja kee laalee karaarraa sin maqsu kabaja sii kenna wallaalaaniif beekaan kabajamtuu namaati sin danda'u qeeqaan mi'aatumtuu laaliituu gabaa deemte muuzii lama argite akkuma achi geetteen tokko qola qaba awwaarrirra hin jiru wanti mudaa jedhan tokkumtuu ittiin jiru tokkommoo quncaadha akka garan qabu nyaachuufi nyaatamu gatuuttiis hin qabu gatuufi muuziidha nyaachuufi marziidha kun fakkii hijaabaati dhabuunsaa si miidha ankanuma jedheen asitti gabaabsa siinsoo koo baasaatii warran jirree raabsaa maqaa koo na beektu siniif haaraa miti gaariin akka hijaabaa tokkon jiru giti gaariin akka hijaabaa tokkon jiru giti nagaan siniin jedhaa gabaabsee ergaa koo baay'een sin jaalladha nagaatti lammii koo baay'een sin jaalladha nagaatti lammii koo wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh wa alaikum assalaam warahmatullaahi wabarakaatuh